Maradaan gacoon dulak indaa bananii jiran wallagga bahaa aanaa kiiramuu seenuun mana hidhaa cabsanii hidhamtoota isaanii baafachuun dhagameem akkasumas qaamolee mootummaa dabalatee hawaasa nagaa hedduu ajjeesuu jiraatan Oromiyaa miidiyaan turkitti himan dulli qindaa'aan waggoota lamaaf godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa bananii jiran hammaatee tufeeraa jedhu jiraattonni tibba kana aanaa Jardaa Gajaarteem Abee Dongoroo fi Kiiramuu keessatti haleellaan akkaan hammaatee tufeeraam guyyaa kaleessa jechuunis sadaasa 18/2022 waaree boodam humnoonni hidhattoota naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufan aanaa Kiiramuutti lola bananiin qaamolee mootummaa dabalatee lammiilee nagaa hedduu ajjeesuun waajjira poolisii aanicha cabsanii hidhamtoota isaanii baafachuu OMN odeeffateera. Ragaa hanga ammaatti nu qaqqabee lubbuun namoota nagaa dabalatee miseensonni poolisii humna addaa fi milishoonni mootummaas haleellichaan ajjeefamanii jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee fi Boosatitti waraanni mootummaa jiraatota goolaa jiraachuun dhagameem qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin aanaalee lamaan irraa tajaajilli neetwoorkii intarneetii fi geejjibaa erga addaan citee bubbuleera. Sadaasa 15/2022 aanaalee lamaan irraa lubbuun namoota 6 darbuun kan mirkanaa'e yoo ta'u dabalataan namoonni 2 ajjeefamuun maddi keenya aanicharraa gara Adaamaa dhufuun odeessa kana nuuf qoode tokko ni himam. Sababa dhabamuu neetwoorkiitiin odeeffannoon ukkaanfamee jira kan jedhu maddi keenya kun lubbuun namoota danuu darbuu akkan oolle shakkii qabaachuu dubbata. Godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee keessatti dargaggoonni aanichaa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamaa jiraachuun himameem torbee kana keessa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Cittuu Koraa keessa dargaggoonni 5 kanneen yeroo dhiyoos biyya Jibuutii irraa galan qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jedhuun humnoota mootummaatiin qabamuun hidhamuu jiraattonni aanichaa Oromiyaa miidiyaan turkitti himan. Dargaggoonni 5 Araddaa Cittuu Koraa keessaa qabamanii hidhaman kunneen Jamaal Umaree Usmaanoo, Muhammad Usmaan Adamee, Adam Usmaan Jaarraa, Muummee Abdallaa Ibroo fi Muhammad Abdurrahman Sheekhaa kanneen jedhaman ta'uu odeeffanneem. Dargaggoonni kunneen yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Bordoddee keessatti dararamaa jiru jedhan maddeen. Ijoo keenya xumuraatiin Itiyoophiyaan sadaasa 17/2022 ifatti anniisaa elektirikii Keeniyaatti gurguruu eegaluu beeksifteem. Daayirektarri Kominikeeshinii humna ibsaa Itiyoophiyaa obbo Mogas Mokonnin humna ibsaa Keeniyaaf dhiheessuun kan eegalame waliigaltee hagayya darbe magaalaa Naayiroobii keessatti aangawoonni biyyoota lameenii irra kan irratti hundaa'uun ta'uu BBC'tti himan. Waliigalteen Keeniyaa waliin qabnu yeroo fayyadamni ibsaa isaanii heddummatutti hanga meegaa waatii 200 yoo xiqqaatu immoo 65 fudhachuufisii jedhan. Hanga anniisaa Itiyoophiyaan Keeniyaaf dhiheessuu eegalte kun waggaa 3 fooyyeffamuu akka malus obbo Mogas himanii jiru.